الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فارونك الله هاتيك نقها ولتنديب سجن أبلي وانكين baatii ramadaanaatiif jecha darsii kenna ka seenaa sahabdotaa dhaabnee turre eega seenaa abubakr siddiiq baranne eega seenaa umar ibn al-khattab baranne eega seenaa usmaan binu affaanitti seenne aga darsii jahaffaa fudhanne ramadaanni dhufeenu afaan seennan nu jidduu seennan darsii kenna adda dhaabne ni yaadattanii akka hijraatitti bara 1441 keessa jirra amma baatii shuwaalii keessa jirra jechu akka ummanni faranjiidha herregatutti bara 2020 jechaadha baatii shanaffaa keessa jirra kanaaf duuba yaa obboleewwan keenna rabbii keenna faarfanna duuba ka eega baroomsa kenna ka yeroo dheeraati nagaha waliin nu deebise jechu har'a bakka itti dhaabne darsii jahaffaa irraa seenaa Usmaan ibnu Affaan itti fufna inshaallahu ta'ala darsii jahaffaan mata dureen isaa akkana jedha الحبيب صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة وبالجنة عثمان بن عفان sahaabdicha nabii kennaa beekama ka agartee onnee nabii kennaa qabbaneesse ka nabiin hintala lama itti heerumsiise zinnuurayni jechaadhaan ka beekamu ka biyya habashaatittillee hijiraa bahe ka darajaa guddaa qabu kaliifaa sadaffaadhaa bakka bu'aa nabii kennaa ka sadaffaadhaa ka ta'e jaalatamaa jidduu sahaabatitti onnee nama maraa keessa jiru ka gaafa ummanni muslimtootaa cinqatee rakkatee waan bishaan dhugu dhabe madiinatti gaafa galan namni eela qabu yahudaadhaa itti gurguratanii ummanni humna qabaatee bitatuu hin danda'u eela bitee ummata agartee muslimtootatiif handhuuresse ka masjiida nabii kennaa bal'isee ijaare ka masjiida haramaa bal'isee ijaare ka jeeshii usraadhaa ka jedhan jeeshii agartanii ka gaafa tabuuk deemu jeeshii san agartee gaala fe'aa isaa waliin akkasumatti agartee siinqii waliin gaala 300 akkasii yeroo tokkotti kenne ka itti deddeebi'ee kenne ka farda kenne fardoo meeqa kenne ka bifa kanaan agartee nabii kenne cinaa dhaabbatee diin rabbii guddisaa ture isa kana ka agartee ka namni namattu yoo tola oole bar harka galchuu fi barbaadanii nama tokko yoo inni namatti tola oole namni inni tola itti oole sun yoo dhabdi isa dhoowwite malee nama saniif harka galchuu galata deebi'uu fedha duuba rabbiin hoo subhaanahu wa ta'ala nama diin isaa jabeesse ka diin isaa cinaa dhaabbate ka diin isaa gargaare ka diin isaatiif wareegame akkanuma lafa gata allahu akbar sifa rabbiitii miti sunduuba usmaanii ilma affaanii osoo inni addunyaa gubbaa jiru rabbiin agartee fiizaa jannataatiin isa badhaase kalaas mee akkamitti kunoo nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كربين جدي صفة إسات الرانو دبته كوان نتتديس ابن ملي وان براهنمو نبين كيسان جدي ربين نهم سن دبي أجائب عثماني هم دوب اسمه ورجانتاتي جدي نبين عليه الصلاة والسلام اسمه ورجانتاتي نبي كن جدي وها هي البشرى بالشهادة وبالجنة الله أكبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل هراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وطلحة وزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدئ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. أكن جاء نبي كان عليه الصلاة والسلام رواية براك ست أو شهيداني ومري في أغرتيك عثمان التباني غار هرائي قبا نبي كان ألبهجد أبي هريرة يرو الرهاسو أجرت دوبا عثمان بن عفان ولين جرا أبان بكر اللي ولين جرا عمر اللي ولين جرا عثمان اللي ولين جرا علي اللي ولين جرا طلحة اللي ولين جرا زبير اللي ولين جرا جاء نبي كان غاري سوچو دوبا هرقفت دوبا ويتغاري هرقف من نبي كان غارا كان قديته غارا قدا هرائي كان قد أبدو جدين سيقبا نمني براه هنجرو نبيي ملي سيقبا نمني براه هنجرو أبو بكر الصديق ملي سيقبا نمني براه هنجرو شهيد ملي جدين دوبا عثمان شهيد جدن دوبا الله أكبر لغا شهيد تلفني أرقوتين أكن تأجيفم وانقرانا من ياتو دوبا وانجدن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وانجدو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا بستانا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر. أبي موسى الأشعري وانجد رضي الله عنه وأرضاه صحابتك نبي كنا قدتش قافتك نبي كنا عليه الصلاة والسلام ديمي أوروتك كيس سينيج أوروسان كيس سينتي أورون هلاتك قبديتي هلاسان إيجن أنجد إيجد هلاسان إيجد أجمانا مدفيتني انجد جنة قمتشيسين أنجد إيجد yoo an soba jedhuu kunuu agartee kaa hulaa dhadhahaa jedha Abubakri Siddiq hayyama barbaadaa jedhe osseenuudhaaf nabii keenna gaafadhee jennaan hayyamii fi jannata rabbiitu sii tahaadha jedhii gammachiisi jedheen duuba hayyamee fi hulaa jalaa baneetii jannata rabbiitiin gammadi nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam jannatatu sii tahaadha siin jedheya eeganaallee ni dhufe Umar illee agartee kaa hulaa ni dhadhaye wayta Umar hulaa dhadhaheetiniin jedhe hayyama barbaadaa Umar hayyama isaani gaafadhee fi nabiin deemii jalaa banii gammadi jedhiin jannataan jedheen jalaa baneet Umar illeen jannata rabbiitiin gammadi jedheen nabiin rabbii jannataan si gammachiisaati warra jannataati jechu eegasanii sadaffaallee hulaa namni ni dhadhahee jedhe yoo an agartee kaa dhaquu hayyama barbaadaa jedhe nabiin kennani hayyamee fi musiibaa si tuyxuu waliin gammadii Allahu akbar Usmaani musiibaa guddootu imtihaanni Usmaanitti bu'e baay'ee guddaa hulaan fitnaadhaa gaafsan banamte subhaanallah ajjeechaa Usmaaniin hulaan fitnaa banamte takkaa hin dhumne sahaaban nabii kennaa akka gaafa fitnaa san keessatti dhumteetitti nama 70,000 oltu dhume sahaaban nabi Muhammadii fi ilmaan sahaabaadha fitnaa san keessatti ajjeechaa Usmaan irratti hin argamne takkaa taarika keessatti sahaaban akkasitti dhumu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وان نتتبعي سفن ملي أغرتيكا وان بران دبتو جد ربي وان نقافس نبين دبتي إيغانا ملت دوبا أجيتشا عثمان الرد دوبا نبي وان جدين مصيبة ستويت أولين جنة هنغم دي جدين جدين دوبا مصيبتك أغرتيكا عثمان بن عفان فتنان أجيتشا إساء الرتي بنمت دوبا كغنات رفنيها سوتين إن شاء الله تعالى درسي أغرتي أسدين كيست gariin darsii agartee fitnaa tanaa mootummaa Aliyyi keessa achi seentee jirti duuba Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardaah waja'alahu jannata al-firdawsi ma'awaahu waan jedhe duuba agartee kaa gizee hulaa jalaa banu Usmaanin agartee kaa balaa si tuyxu waliin fitnaa si tuyxu waliin gammadisiin jedhe nabiin rabbii jedhee Usmaan mataa buuse duuba hin callisi haga xiqqoo
hin gammanne akka abbaan Bakriitii fi agartee ka Umar gammadanitti. Maaliif jennaan dubbii agartee ka jala kaayan santuuyyuu qalbii namaa dhaha yaa obboleewwan. Balaa akkamtu na tuqaa Usmaan osoo eegu guyyaan irra dhufe duuba. Haala kanaan agartee ka Usmaan binu Affaan radiyallahu anhu rabbi isarraa haa jaalatuuti osseene hulaa. Dhaqee taa'ee agartee ka boollorra luka gaddachaafatee nabiin kenna taa'a. Akkasi cinaa isaatiin abbaan Bakrii cinaa isaatiin Umar cinaa isaatiin Usmaan taa'a. Hadiisa kana odeeffame duuba akka warra jannataa ta'e Usmaan sabata. Akka balaan isa tuyxullee sabata. Itti dhufnee baranna isin hin cinqin balaan agartee Usmaan hin tuqe. Mokkorri Usmaan ganaa gad dhufuu jiraata insha Allahu ta'ala. Ibaadan Usmaanii akkam ture waan jedhu itti nu aansan duuba. Usmaan nama rabbi gabbaruudhaan beekamu. Aabideedha. Qabaataadha ammallee agartee sahaabaa keessatti rabbi kenneef. Nama rabbi qabeenna kennee fi qabeenni isa hin imtihaanin jedhanii yeroo himamu sahaaban maruma akkasiitii ka ittiin fakkeeffame Usmaanii fi Abdurrahmaan bin Awfiti. Radiyallahu anhu ardaahu xalhaalin akkasuma. Dunyaa rabbiin kennee fi dunyaan isan imtihaanne duuba. Hin mokkorre duuba dunyaan Usmaan bin Affaan. Namni dunyaa qabu ni mokkorama. Akkamitti? Isiidhaan ibaadaa dhaba namni tajaajila isiitiin. Ibaadaa irraa Usmaaniin dunyaan hin shaagalle duuba. Hin shaagalle duuba Usmaaniin. Itti fayyadame akka rabbiin jedhetti subhaanahu wa ta'ala. Masjiddan agartee zamana isaa keessatti ittiin babal'isee maziida nabii kennaa maziida haramaa. Bakka meeqa ittiin ijaaree maraakiza meeqa ittiin baasee kitaaba rabbii ittiin bal'isee. Allahu akbar wanni Usmaan dalage asin dhihaatu. Guyyaa Jum'aa cufa gabra bilisoomsa. Guyyaa Jum'aa cufa gabra bilisoomsa Usmaan. Dubbanne dabarsine darsii asiin duraa keessatti. Guyyaa Jum'aa cufa gabra bilisoomsa bitee haga fedhe qaalii haa ta'u. Tana lubbuu isaatti irratti agartee akka waan qodhaa godheetitti sabachiise duuba. Usmaan akkana dalage rabbi isarraa haa jaalatu. Haala kanaan agartee ka dalagataa ture dunyaa isaatiin dunyaan ilaa zabana har'aa dhaqqabde. Dunyaa Usmaanii malee hin jirtu jedhan. Dunyaan rabbiin barakaa keessa kaahee sadaqatul jaariyaa taatee deemte har'aan tana amata 1441 jirra. Haga guyyaa har'aatti dunyaan Usmaanii ni jirti jedhan. Haga har'aatitti hiyyeessan nyaatan dhumanne. Ajaa'ib. Funduqa maqaa isaatiin bananii waqfii jedhanii ka Usmaanii jedhanii akkasitti haga har'aa deemu jira jedhan. Ajaa'iba rabbii kana. Rabbumatti isee kaayaa abbo. Ilaa zabana har'aa. Hagam deemaa amma booda rabbii alama beeka duuba. Sadaqatul jaariyaa akkanaa rabbiin godheef Usmaan bin Affaan. Qur'aanni ati har'a of dura qabattee qaraatu ka aalamni guutuun qara'u kun ka Usmaan gaafa san walitti qabee agartee kaa lafa kaahe bifa har'aati qaraatuun kanaan. Namni Qur'aana walitti qabee barreesse akka kanatti agartee ka riwaayaa takka tanatti deebisee akka namni waliin dhabne godhee mokkorarraa ummata tiisuudhaaf baraaruudhaaf bifa kanaan agartee qopheesse isa haga har'aa aalamu duniyaan kun san qaraatire. Qaraatiin beekamtuun aalama irratti addunyaa tanarratti ta'a. Gaafas inni kun walitti qabee lafa kaahe. Wanni Usmaan dalage hin dhihaatu duuba yaa obboleewwan kiyya. Waan kayriidhaa ima dalagate Usmaan. Gaafa inni nabii kenna gammachiise nabiin kenna maa darra Usmaanu jedhe. Usmaanin har'a booda hommaan fedhellee isan dararuu jedhe beessuma fedhe yoo dalage. Homa fedhe yoo dalage Usmaanin amma booda wanni tokko isan dararu jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam. Usmaan nama akkanaati. Ibaadaa dalaguu keessatti hoo. ولقد كان عثمان رضي الله عنه قمة في العبادة فكان يكثر من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن فقد كان يحفظ القرآن كله بل وستعجب عندما تعلم أن عثمان كان يصلي كل يوم بالقرآن كله في ركعة الوتر عندما تعلم أن عثمان كان يصلي كل يوم بالقرآن كله في ركعة الوتر. عجائب رب ما تهيئ رب ما الله في سيف كان أبسي قرآن أغرتي وقت جوزة تكبوسو ددمني جوزة أغرتي صدومن بوسو ددمني عثمان هل كان الرا ركعاتك كيست قرآن أول الرأي قاله فاتيان جل قبي بقراءة أنسي ويتي لفتي بريتو أغرتيكا برب الناس كيسا بايدو
halkanirra Allahu akbar dhiira akkana dalagattee jira dhiira akkana dalagattee jira yaa abbo faarse ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون أو كما قال جل ذكره أمة مؤمن توتا جي ربي سبحانه وتعالى أنبيوتا دبتين مؤمن توتا دبتين سفا إساني ورى أكا مجنة ورى جناتي إساني إربي الرافقات تجي كفراش الرافقات تجي كهرب الرافقات تجي إبن ربي سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع warra cinaachowwan isaanii agarteeka firaashowwan irraa fagaatte duuba bakka hirribaa irra kana jedhee faarsi rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akka Usmaan irrafu Usmaan ormi mu'mintootaa jechuun orma akkasiiti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala sifa isaanii yoo hin bar mu'mintoota jechuun warra rafnee jedhe warra cinaacha isaanii lafan kennee jedhe hirribaaf warra agartee halkan ka'anii dhaabbataa bulanii jedhe maali jennaan rabbii isaanii sodaatanii jedhe jannata rabbii kajeelanii jedhe warra san irraa jedhaniin Usmaan duuba تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا عثمان كنو ركعات كتي وتري دا كيستي قرآن أغرتني جوز صدوما في تيبولا جدان دوبا هل كان الرابر ويا تكا تكامي بر جي الرأي متي تربان الرأي متي ويا سدي الرأي متي هل كان الرا هل كان قوتو عثمان كسيتي بولا جوزني صدوما غاف إني دوئي قبري سيني مالي عثمان أغرتك أريتي تأيني نما مدوبا غاف أجيسان سن راها سوتين أجيتشا إسا حتى غاف سن إسا قرآن ربي هركاك أبو يرو هركا إسا جران ديني أغرتي قرآن رتد أنقل آية إني رتد أنقل ولين نوفدو تأن إن شاء الله تعالى يونا ولين أفسي برتا إذني ربيتي حتى غاف هركا إسا إراجراني يرو أجيسان درتي هركا جراني ديني أغرتي هركا إسا كياي أولا أغرتي قرآن ربي ترقى جيجي آية ربي رتي آية إني رجيجي ولين سيهبدان دوب أوري تاريكا عثمان نما قرآن ربي هركابو أمتي يا أبليوان عثمان ورى قرآن ربي هركابو أمتي ورى قرآن ربي تنبيكم سبحان الله ربي نوهالا فيسو يا أبليوان ورى هلكان دابتابلو ورى ربي فارسسني سبحان الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ورا ربنا كي جديسان عثمان بن عفان ورا ربنا آية قرآن إلى قيام الساعة كرامت هكا غاف ربنا الدنيا تن أغرتي لفافور أتت قرآن ربي إنما كرام دچي تنر إنما جرا هكا غاف ربي دچي دالو تت هكا غاف ربي أغرتي علمي إسا لفافور أتوتت آية كرامسان ورا سن كيس جرا عثمان بن عفان عثمان بن عفان ورسان كيس جرا يا أبليوان آكرادا أكي إنت إبادة قد أكونو يونو همان أكاكان ذكري قد قرين كبدوب نسلا تنسوم منا قرآن ربي تقرأ أكاكانت بيكام عثمان بن عفان شيرشيري في إنفايت اللي والقد أبليوان كين نما مراقو الرهاسين تؤبا ربي نتين فيدون بين دوبا وانجدو عبد الله المعمري جتش ربي آلما كوني أغرتيك عثمان في دبتمايا كم يكون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وانجد دوبا أغرتنيك عبد الله المعمري هو عثمان بن عفان سن عثمان المعفاني تيجي كأيني كنبان كأيني كن الرهاسة وسن عثمان المعفاني تيجي الله أكبر سلاني تهيج ربي سبحانه وتعالى إني قالي ربي قداتي كهلكان كيستي أغرتي يرو هلكاني كيستي ربي سيودا بلو كأبتا بلو كآكرا صدات كأغرتي كرحمة ربي إساك جيلو سلاني كن نتاي أكنما أغرتي آكران كجيل نتاي تكيو أكنما أغرتي كسيودان بلي أبتان بلي نتاي قل هل يستوي سلا والكتاوة إسانو ور وابيكني في إسانو وان بين ربي سبحانه وتعالى بركة غرفة مو أغرتيكا ور لبو أقليك أبدو كبوج ربي سبحانه وتعالى ور غرفة مربي إنه هاقول يا أبليوان عثمان نم أكنات يا أبليوان كينا
عثمان بن عفان نما أكناتي نما أغرتي كأياني ربي بكميك أتي سفار سدوبا إيسا جرى يا أبليوان إيسا جرى نتي إبادة أكنا كنرى إيسا جرى هربك إيسا جرى كوبا كبادا دمك يا أبليوان كيا دمك إن دبرايرون كن أكا عثمان التلوفتي سرادوفو نسان أولو أكا عثمان بن عفان قبتتي سكبتشون أولو حفين سيسي فنجيرو ندوت والله لابد دؤرها حفين سنجيرو دوبا دلقت دوبا أكا عثمان دلقت أكا قبرين تي روضة من رياض الجنة الراتاتو واجب بني في أغرتيس النوانين لن أبد خجيري ربي كان كي حرام الرافقات ظلما ممالي ظلما نما هنتئن حالا سني ربي كان كيف اندرا دقود أفيالي سيهي أغرتي كانما ظلمتي نما همتي نما ميتي بفسنين أغرتي كافندري ربي تلايا كان كيكيسا ميدان نما قوتي فندري ربي كهن تئن دوبا تئنما كسي وف ايجي دوبا ان دبرايرون أرآكم كانت تنفها يا أبو ليوان نبي كينا صلوات ربي وسلامه عليه أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام جل نبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر يا نما آمي كان نبي لين عليه الصلاة والسلام ربي لين آمي نبي لين آمي صلاة الكني كان أكني جباته يا نما سلامتا فجاسا نياتا والنياتشيسا رحيمة كيسا متنفدا هل كي يرون من ركوكا صلاة جئ نبي تدخلون الجنة بسلام جنة ربي أغرتيك أكنو مسينتني جد أغرتي نغهان جنكي تكمالي أكنو مسينتني يا ربي ورسينو نقول هل كان كأني رابجو كان يا ربي نولافس يا ربي نولافسي وري أكا حسن البصري وان جدن هل كان مالف كان يدابچو ددمنا جاني والغافة ومن دقي غافة عالم قد غافة سنيتي وان زنبي دليدني في جد وان دلي دليدني في جد وان چبو دليدني في جد كنا فكرتي كاتني دابچو ددبدني اني چبو تك دلغي سببا سنيف جچا جاء شنغوتو هونغفمي جد صلاه ليلي دا ولكاي دابچو ددبي اذا وني ولكاي دابچو ندورغو هربا متنوتو هربا سيامله إداواني أولكانيد أبجون الأورغو دادبي متنوتو دادبي سيامالي إداواني هلكان كان أولجرون ما الأورغو دلي الله أكبر إيوالا اللي أبوليوان واني هلكان أولكانيد أبتني فندري ربي أبتني بويا بلو أكا صحابا سنت أكا تابعيوتا سنت أكا أتباع التابعيوتا سنت أكا ورن هندرد دبريكا سينا نساني بريدا دا كهلكان الرفانين نساني الرهني ممنك الرب هلكانين بيني دلقتا أولاني بر سني ولين قيالي أكو منافسي دلقانوت سني ولين بر جهاد فأديماني سيفي الآن بر جرما بولاني كان ولي ما دوبر أمان نسون ما داج الله بر يوأتي أغرت نمني قام إسانا قها صحابا كيس وانجرون سيو أكستو ولين بيلا ديبو أو آفي أغرتك أبنا سن كيسة تسلان الكان إسان دبرين بير أكمد دندان جرين أجائب سيساتو دوبا أغرتني عالم تجكنا دبي كان نوهم واني دابتا نما دورغو دلي يا أبليوان كي واني درار أغرته الربا الرأولكو نما دورغو چبو وان بران سيهن الربا تنقودته هجيبويات تنميد اجتاتي أما أكاسي فامنا نوتي ميت دبين أكاسي ميت أكنا جد هرمت قيام الليل ربنا هلكني كان أغرته هنون فميجد لذنب فعلته دلي دلقيف جتش أغرتي كهون فميجد حسن البصري عليه رحمة الله فضيل بن إياد اللي قافتني دبي ما كان ديب سيك ما ربي كان چبو دليدني جد سابا چبوتي في هلكن كون دنده جد نمني چبو دلق والكن كإيه صلاة إيمان دنده ندوب كواجبا كان قدي أغرتي كان وقود إيه برادة بر عثمان بن عفان كا چبايا دامتي كان فالكن قوتور أبتشو دنده هلكن جلا أبتو صوتاتي دبي نسالافتو guyyarraa guyyaan Usmaan soomana hiike guyyaan Usmaanin soomanne waggarraa waggatti iida lamee yoo taate malee hin beeynu jedhan duuba ormi sahaabaadha iida lamee iidul fitrii fi iidul adaha
yoo ciida kanniin lameen taate malee Usmaan soommana guyyaan inni cabsen beekamu yaa waggarraa waggatti sooma walit dhaabe. Ajaa'iba rabbii kanaa meelaadha akkatti rabbiin laaffise. Allahu akbar. Hayaa yoo jette qaanfannaa yoo jette Usmaan biratti walitti wal gahe. Qaanfannaan Usmaan bin Affaan biratti wal gahe duuba yaa obboleewwan. Rabbuma isaa kenne. Rabbuma isaa kenne duuba. Waan jedhan hattan uffata isaa yoo mana agartee hamma seeneetiin agartee ka istimaama ta'u yeroo agartee bishaan dhiqatu qaama shaawora seenee Usmaan agartee kan namni tokko isa bira hin jirre huccuu baaffatuu qaanfataaya. Kan namni tokko isa bira hin jirre. Marxoo jalaan dhiqata jedhan huccuu ofirraa baasee dhibbaan dhibbatti qullaa achi kaayeen dhiqatu. Hagana guutuu qaanfata jedhan duuba. Salfannaa rabbi isaa kennerra. Kanaaf nabiin kenna gaafa inni osseene hadiisa Aishaan nu odeessiteen keessatti radiyallahu anhaa wa ardaahaa waan jette agartee ka nabii kenna ka huccuun mogol irraa ol dachaate abbaan Bakrii ol dhufee osseeneeti nabiin kenna huccuu gad hin dachaafannee jette. Umarillee dhufee osseenee gad hin dachaafannee jette. Usmaan dhufnaan dafee gararatee jette huccuu. Wayita isaan martuu yaa'anni gaafadhee jette yaa nabii rabbii maali? Abbaan Bakriillee osseennan akkasumatti teette Umarillee osseennan akkasumatti teette. Usmaan osseennan daddaftee huccuu gararattee maali jennaan? Gurbaa malaa'ikaan irraa qaanfatte irraan hin qaanfanne jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Usmaan jechuun nama malaa'ikaan irraa qaanfatte yaa obboleewwan. Laali darajaa isaa haga fagaatu. Alaa astahyii min rajulin yastahyii minhu almalaa'ikatu وكما قال صلى الله عليه وسلم سلانين كن كان فدو غربا ملائكان الرا كان فتج نبي عليه الصلاه والسلام عثمان جتون نما ملائكان الرا كان فته حياء زبنا كان نور رافود امي كان اغرتني ديرا دبرتر سبحان الله عثمان نما كسيتي متدوب الاحياء من الايمان جدنك كان فنان كن ايمان الراي يا ابلي وانكيا نمني ايمانك باتو ملي جنة ربي سين كوبا كبا بين ايمانات جبدو عثمان نما اكناتي دوبا akkatti ibaadaa godhata jedhan seenaa isaa gizee nu himan kuno akkatti ibaadaa godhata halkan dhaabbataa bula guyyaa soommanaan oola Usmaan yoo jedhan nama akkanaati duuba kanaa waliin Usmaanii waan isarraa himan du'a sodaata duuba Usmaan qabrii sodaata gaafa du'ee rabbii isaatiin walgahee annama akkam jedha duuba hedduu sodaata jedhan waa'ee qabrii Usmaaniin biratti hin dubbatan waa'ee qabriidhaa biratti dubbannaan Usmaan ni booya duuba uf qabuu hin danda'u jedhan Allahu akbar Usmaan bin Affaan akkanaan beekama yaa obboleewwan sahaabanni gaafatan maal jedhani tudhkaru aljannatu wannaar falaa tabki wa tudhkaru alqabru fatabki yaa abboo yaa Usmaan jannanni rabbiillee hin dubbatama bareeduma isaa san waliin bareeduma inni qabu waliin sihiiboo sin garre ibiddi rabbiillee ni dubbatamti agartee kaa hammeenna isii badii isii san waliin jabeenna isii san waliin sihiiboo sin garre wayta agartee qabriin dubbatamu immoo ni boottaa maali yaa Usmaan jedhanii gaafata ni dhageeffadhaa yaa obboleewwan kiyya wayta agartee kaa waa'ee qabriidhaa dubbatan ni boottaa maali yaa Usmaan jedhanii gaafatan maal jawaabe Usmaan Allahu akbar dubbii ajaa'ibaa jawaabe waan jedhe duuba Usmaan فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد أكرج الاسم النبي ربي تلقى كمال جي القبر أول منازل الآخرة قبرين درسين ساكا غند آكراتي إن أنجل نبي عليه الصلاة والسلام durri agartee ganda akiraadhaa qabrii yaa obboleewwan kiyya dhageettanii jirtan bar qabrii tana agartee ka jabeen isi mataa fi luka kana haga wal duraa duuba gakkaahani mataan agartee yeroo qara qabrii gakkaahan yaa lukatii ati raahaa keessa jirta jedhaan jedhanii bar haguma dura gakkaahan sanii dura mataa gakkaahan qabrii gizee gasseensisan hagasiif kallattii lukaatiin waan jedhuun bar ati raahaa keessa jirta jedhaan duuba Allahu akbar qabriin qabrii akkasiiti yaa obboleewwan kiyya duuba nabii waan jedhu
durri agartee ganda akiraadhaa qabriidhaa yaa durri ganda akiraadhaa qabriidhaa yaa durri ganda akiraadhaa qabriidhaa dhuga awwalli wanni akiraan ittiin eegaltuu qabrii yaa obboleewwan achi seenarre aanaa aalii keetiin adda baatare jaarsaa jaartitu adda bahare ilmaa abbatu adda bahare ilmaa haadhatu adda bahare obboleessaa obboleewwantu adda bahare gosaan adda baatare ardaan adda baatare soddaan adda baatare subhaanallah warra silaa waliin jirtu jaalallee kan kee maraan adda baata kophaa baata guyyaa sanirraa laal agartee akkasiin qabriin agartee darajaa isiidha guyyaa sanirraa maqaan keessirraa jijjiirama ebaluu ilma ebaluu dhiisanii janaazaan meeytan bahee jedhan kuno meeytaa as fida janaazaa ifida jedhan kuno waytarra salaatu deemanillee janaazaan dhuftee jedhan allahu akbar maqaan keetuu jijjiirame sa'ati duutirraa ikalaas jabummaan kee mootummaan kee achisirraa fuudhama abbaa ebaluuti haaji ebaluu fi agartee sheek ebaluun achisirraa fuudhamti obbo ebaluu fi agartee kaa baranbaraas ebaluun achitti sirraa fuudhamti maaltu seenare wanni silaa agartee addunyaa gubbatti siin himan cuftuu agartee kaa haftee wanni akka usmaan dalagee sun callaan sii waliin hafti maali sun ka akka soommanaa ka akka usmaan agartee guyyaa guutuu soomu ka akka solaataa ka akka usmaan halkan guutuu dhaabbataa bulu ka akka qura'aanaa ka akka usmaan halkan guutuu fixee bulu kanas sii waliin achitti hafa duuba haasoo inni har'aati obboleewwan tantee saahibban kan kee waliin chaat godhaa ooltu janaajjanaan kun guutuun asis sirraa hafare asitti illee sirraa nafu sii waliin seena kun badiiteeti immoo kun sii waliin seenu ragaa sitti bahuuf seena duuba allahu akbar yaa obboleewwan keenna qabrii tarmee laaftutti ilaaluu haa dhiifnu amrii qabriidhaa kana agartee kaa xiqqeessinee ilaaluu haa dhiifnu me jabeessinee haa laallu uftiin xalli ilaali ambur nama akkanaa nama akkami taajirrillee sibiraa du'e agarte mootilleen sibiraa du'e agarte haajilleen sibiraa du'e agarte aalimnillee sibiraa du'e agarte namni nama waliin awwaalan hin jiru kophaa gadi kaahan haala amala isaa callatu biratti hafa osoma beynumaa uf dayna osoma beynumaa uf sobna duuba cufti namaa ni beeka kana aalimaa jaahilli ni beeka himaan barbaachisu kun yaadachiisumaafi malee namni awwaalamnaan namni duuka awwaalamu hin jiru kophaa gakkaayama adda ba'ee kalaas aalamaan durri agartee kaa akiraadhaa kanaaya kana naan jedhe nabiin jedhe agartee usmaan binu affaan alqabru awwalu manaazili alaakhira qabriin dura agartee kaa ganda seensaa ka akiraatiya duuba waan jedhe agartee kaa qabriin dura agartee ganda fa in najaa minhu famaa ba'adahu eysar yoo qabrii tanarraa nagaha bahe agartee wanni achi boodaa laafaadha guyyaan qiyaamaa ka sodaatan sun laafaa kalaas qabrii keessatti eegalaree fatanaan qormaan man rabbukaan achi dhufti man nabiyyukaan achi dhufti diiniin kee maaliin achi dhufti kuni cufti achitti eegala duuba sinii galee achitti eegala sahaabdichi nabii kennaa agartee usmaan binu affaan tanaafin agartee sodaate nabiin kenna yoo isii tanarraa nagaha bahan qormaata isiitti irraa yoo nagaha baate wanni achi boodaa kalaasa nagaha jedhe duuba yoo immootuu qormaata achiisan kakuftu taate qabritti man rabbuka siin jedhanii yoo deebisaan argatin diinii keetirraa si gaafatanii yoo deebisaan argatin si harkaa badde akkana beekuudhaa mitii beekisu hujiidhaan yoo hujii agartee isii harkaa qabaatte guyyaa san deebisaa argatta akkanumatti callisanii agartee isii callaa haffazanii deemanii achi dhaqanii deebisuu ni danda'an hin jirtu duuba itti hojjetuudhaan deebisan kanaafuu agartee kaayyoo isiisan rabbi si waffaqee akkasitti isiisan argatte milkooyte yoo qormaata isii keessatti kufte kalaas kufte duuba achi boodallee chaansin ati eeggatu tokkolleen hin jiru kalaas jahannam malee dubbii qabrirra jabduu callas si eeggata achi booda usmaan kana jedhe duuba wanni na boochisa wanni yoo waan qabriidhaa dubbatan na boochisa dubbii kana jedhe usmaan binu affaan radiyallahu anhu wardaa akkana jedhe duuba usmaan قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزأ منه الله أكبر الله أكبر دبين دبي أجائبات يا أبو ليوانكيا ربين على ما جلان أغرتني كاوني كيري رب نوهاكن
رواية إمام الترمذي ابن ماجه أكسم أوديس كإمام الألباني صحيح حسن قول أتشين كيسة دوبا ابن ماجه اللين باسيجرا وانجل النبي كن عليه الصلاة والسلام ما رأيت أفضل قط وما تكو كإرر رفتشيسا تين أقر رجل النبي عليه الصلاة والسلام وان نما رفتشيسو وان أنينا ما دوسو وان سرينا ما ججيرو وان متانا ما قرقلتو رفن الرا إن أقر رجل النبي عليه الصلاة والسلام وان قبر رجبادا وان قبر نما رفتشيسا وان قبر أنينا ما دها إن أقر رجل النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ديرو قبر ما كان الفاتو تنا نتي أقرتيك إرارفني بالله اسمتنا كيسة تبدأنا دبين عثمان بوشفت دبي لافتو مت عثمان كان همت ما رأيت منظرا قط وان أقر رجل إلى التتك كل نبي كان عليه الصلاة والسلام إلا والقبر أفضأ منه حال قبرين إسر رفتشيسات اتمالي وما تقول لنا قرّيجة كريفتشيسات قبر الرّ وان قبر نما رفتشيسات كلين قرّيجة نبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر نبي كنا مروان جاء حديث براك السبت لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وسوان أنبيكو كبيتا تاتني سلاواتك أشوك فلتني وقدو بوتني جاء نبي كنا عليه الصلاة والسلام مالف جنان قبري نبين كنا إجال لالي أرقي ربي أقرسيس إيراد على زنا دلائدو قبري كيستي أكاتا إبدي تقبتيتني نسان الزبو أرقي نبين قبري كيستي صلوات ربي وسلامه عليه إيرا قرآن ربي أقرتي برتي إرى رفتيتني انجت تكاتي الكنتين اندبن تواجبتين سلان تسناتين سلان والربي سبحانه وتعالى قبري كيستي تدلقو نبي الله لأرقي warra ribaa nyaatu waan qabrii keessatti rabbiin itti dalagu nabii ilaalee arge subhaanahu wa ta'ala warra ganamuu gabbayee kijibu qabrii keessatti waan inni ta'u nabiin kenna agartee hadiisa dheeraa gizee hedduu isinii himu tokko yoo yaadattan muhadaraa isaa taraa hedduu irra deebi'a ka'an abbaa rabbii onnee isaa qabachiise kana mara ijaan arge nabii kanaaf nabiin akkana jedha law ta'lamuuna maa a'lamu ladahiktum qaliilan walabakaytum kathiiraa وسوان أنبيكو كبيتا تاتي سلاواتك أشوك فلتني وقدو بوتن جاء نبي عليه الصلاة والسلام هرآن كان الدنيا بك كلفا بربادة فكسين اتياتو أغرتن وسو هرآن كان أوان كلفاها سي عالم الدنيا بك كانت والقيت وسو هنر أنا ما توكو أرب سي أغرتيك هرآن كان الدنيا بك كانت والقيت ننفور جتشار أغرتي بكتي وابرا نكون سلاح الدمين نماتر بك إموتو أغرتيك kolfi hin jirre addunyaan seenuun feetu zabana har'aa nabiin keenya kolfarraa immoo akkana dubbate osoo waan an beeku ka beeytan taate jedhe wanni inni beeku jabeenna agartee ganda akiraatti waan biraatii miti osoo waan an beeku ka beeytan taate silaa waa xiqqashoo kofaltanii waa guddoo boottan jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam na'am osoo qabrii haqiiqaa isii kanuu galu taate akka Usmaanii galetti osoo kanuu galu taate akka Abbaa Bakriitii galetti osoo kanuu galu taate akka Umarii galetti osoo kanuu galu taate akka Abbaa Ubeydaa fa'aa galetti osoo kanuu galu taate akka Aishaa intala Abbaa Bakriitii galetti silaa agartee nulleen akkas taana warra booyu taana warra agartee kolfuun taanu Usmaan osoo booyu agartee kaa'imimmaan kanarra gadi yaa'u karaa itti baafate Umariin afwan Umariin ibimmaan karaa kana itti baafate Umarii yeroo achi ilaalte agartee waan maasaraa kophee ka fakkaatu kun asirraa gadirarra u fakkaata jedhan soboo imman karaa itti baafate halkan rabbii ni booya duuba maaltu akkas isa godha bar Umar gaafa du'u waan jedhe qaba bar Usmaan gaafa du'u bar Abbaan Bakrii Abu Ubeydan gaafa du'u waan jedhan qaban jedha kun cufti Allahu akbar waan jedhan gariin isaanii osoo agartee ka baala mukaa ta'e gaalli na nyaate eega sanii agartee kaashishii godhee na harcaasee dhabama ta'e qabrii du'ee qabrii seeneetiin rabbi fuuldura dhaquu dhabee jedhan duuba sodarraa qabrii sodarraa akkana jedhan gariin sahabaadha Allahu akbar gariin isaanii osoo korbeessa re'eedhaa ta'e kan namni qalatee isa nyaatee foon namaa keessa faca'ee agartee ka akkasit dhabama ta'e osoo akkasit dhabama ta'ee jedha bar sahaban nabii kennaa sodaa qabrii irra
Aishaa waan jettu osoo akkuma dhaladheen dhabama ta'e addunyaa gubbaa ka dhufee jiraachuu dhabe ta'e jireenya addunyaa gubbaa kana arguu dhabe akkuma dhaladheen dhabamee achumaan dhabamtuu ta'e sila agartee dhabiratti jaalatamaan itti fuulduree rabbii kiyyaa dhaabbatu. Dhiiroo warri akkana sodaatu kun hojiin isaanii akkami beeytan? Kunoo warra amma isinii himnu kana warra halkan dhaabbataa bulu. Warra halkan dhaabbataa bulu. Ka halkanirraa Qur'aana buusaa bulu. Ka guyyaa soommanaa oolu. Ka haqa banii aadamii fi haqa rabbii illee ofirraa eegu. Orma kanatu akkatti rabbi sodaatan duuba. Duuba Usmaan agartanii kaa yeroo wanni qabriidhaa dubbatamu ni booya jedhan duuba. Seenaa Usmaan keessa jirra kaa. Yeroo wanni qabriidhaa dubbatamu Usmaan ni booha radiyallahu anhu wa ardaahu. Hin cal'isuuf qabuu hin dandeenye Usmaan bin Affaan. Duuba agartee yeroo gaafatan jawaabni inni kenne hadiisa nabii kennate salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Kana jedhe duuba. Usmaan waan jedhu radiyallahu anhu. عبد الله المرومي وانجد قال بلغني عن عثمان رضي الله عنه قال لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. الله أكبر. عثمان وانجد جلال وسوأنين كنا قرتيكا جدو جنتاتي في جدو إبدان الآبني جدو جنتاتي في جدو إبدان so jidduu sallamaan na dhaabanii jedha Usmaan. Kaaniin kun hin beeyne gara jannataatti ajajamamoo gara ibiddaatti ajajamaa kan beeyne. Dhiiroo jannata seenamoo ibidda seenaa kan beeyne osoo akkasii jidduu san dhaabamu ta'e silaa daaraa ta'ee dhabama ta'uudhaan hawwaa jedha. Usmaan immoo osoo addunyaa gubbaa jiru akka warra jannataa ta'e beeksifamere. Akka warra jannataa ta'e hadiisa meeqan nabiin isaa himi alayhi salaatu wassalaam. Usmaan warra jannataatti laa shakka fiihi. Cin keessatti shakkiin hin jiru. Sinii galee akka kana yaa obboleewwan kiyyaa. Usmaan bin Affaan akkana jedha duuba. Usmaan duuba waan isaa beeketti qalbiin isaa zikii argatte boodar anaaf si hoo ka garam seennaa hin beeyne. Nabiin nuun himne akka Usmaan fa'aa hime sanitti warra jannataati nuun hin jenne. Sinii galee nuun hin jenne nabiin. hin beeynu gara deemnu galmee kennallee waan ta'e hin beeynu. Hujiin teennallee yoo laalle ta garaa nu murachiiftu mootu rahmata rabbii irraa garaa muratanii malee. Gochi kenna yoo nuti laallu hujiin nuti har'a keessa jirru zabanni illee zaban irraa boodatti zaban imaanni lafaa fuudhame hujii garaa nama murachiisu rabbuman nuun jedheefi malee laa taqnaxuu min rahmatillaahi nuun jedhe. akkasuma ammallee agartee namni muslimaa qaa'idaa warra ahlus sunnaa irratti bainal khawfi war rajaa'i jidduutti jiraatani sodaa fi agartee ka akkasuma duuba kajeellaa rabbii jidduutti jiraatani maaf uf boo harsina malee wanni biraan hin jirtu akka hojii teennatitti yaa obboleewwan keenya wanni biraa lafa hin jirtu duuba yoo akka ummata sanii ilaalle jechuudha kanumaa waliin areera ufi qabuu kana dhiifne haa dalagannu hojiidhaan wal caale namni hujiidhaan wal caale wanni dhiira godhe hujii duuba wanni taarika sahaabaadhaa quraana keessatti dubbise hujii duuba wanni rabbi isaan dubbateef hujii duuba. Kanaafuu agartanii ka hujitti haa bobbaanu haasawaa miti wanni anjabaa ofiin jechuu miti duuba aninin salaatanin qaraanin sooma akkana ofiin jechuu miti lubbuun ta'e yoo akka isiin jette ni kijibde jedhi itti lubbuu ta'e dhugoomsi si sobdii beeki lubbuun akkasii. Ani ta akkanaati ufiin jennaan halaakamte quba qabaa karaa shayxaan itti namatti hin dhufu karaa inni itti namatti hin seenu beeki hedduu namaa akkanas soba ati jabduu bar jedhaan ati jabaa bar jedhaan atin salaatta umman hin salaatuun agartu ati ni soommantaa umman hin soomuun agartu ati kasbii halaal carraaqattaa umman isan hin carraaqatuun agartu ati badiin dalaydu ati nama akkanaati jedhee jagnoomse onne isaa keessa takabbura kaaya duuba achi fa'aan si seena abbaa murroo laafaan seeyin eegi ofirraa duuba waraana isaa ofirraa eegi duuba jabaadhu dalagaa tantee takkallee akka namni hin agarre barbaadi haga dandeette akka namni sirraa hin beeyne barbaadi haga dandeetten rabbi sii mul'isaa ofii mul'isuu hin yaadin duuba
bar dhiirran nun dura dabartirraa nama ganna 20 osoo jaartiin isaan argin suutaam soolaa isii jalaa bahee ganna 20 guutuu halkan dhaabbataa bulu jira ka jaartiin rafaa bultu jaartiin maan tiyyaayyuu nan argin na argaa na jalaa taati na argii na jalaa taati hujiin tiyya jedhe dhiira akkanaa jira ka haadha abbaa baqatu ka warra waliin mana keessa bulu akka nama hatuutti kotteen deemaa halkan bahee akkasii salaatee deebi'u dhiirran akkanatti nun dura dabre ka seenan nu hime jechuudha. immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka nuti gorsa isaanirraa fudhannuuf jecha rabbiin hujii isaanii san jalaa baasee mul'ise dhiirran akka isaanii itti godhe dhokatanii wal tooyatan warri asiin duratti dabre duuba dhokatanii nama rafe fakkaatanii sii galee hamsoolaa jala ciisanii wal tooyatan duuba ibaadaa irratti wal dorgoman cufti isaanii akka anaaf keetii kanaa miti warra hujii irratti wal dorgomu warra halkaniin agartee orrutti lafaa ka'uu miti warra halkaniin ibaadatti lafaa ka'u ormi asiin duraa duuba kasitti jiraatan agar rabbi addunyaa gubbaa isaan jireesse warri arge duuba agartee ka seenaa waliif himan duuba ebalu ka akkanaati eegenni du'eefa akka isa jalaalleen argaan taanee dubbiin jalaa facaatee innillee qalbiin cabu maaliif himan jennaan iniin akka ummanni duyda duubaa kun itti fayyadamuufi anaafsii himan rabbiin agartee hikmaaf himsiise warra achi boodaa san jechuu duuba dubbiin isaanii kun nutti dhaqqabdee har'a barachuu jirra duuba alhamdulillah faayidaa irraa argan nama 100 keessa nama 5 osoo taate katti fayyadamuun dhabamu waan haasoynu kana keessa kanaaf yaa obboleewwan keenna akkasitti haa jabaannu ibaadatti haa lafaa kaanu wanni seenaa nama tokko baratanii fi namni sun akkana jechuun callaan faayidaa nuun fidu yoo isatti hin hidhamin jechuu duuba fatashabbahuu bihi wa illam takunuu mislahu jedhan itti fakkaadhaa yoo isallee hin taane jedhan seenaa Usmaanii ka barachuu jirru kana keessatti Usmaanitti fakkaachuu qabna akka inni ta'e ta'uudhaaf yaaluu qabna duuba shabaabni keenya martifatee lafaa ka'uu qaba shabaabdittiin teenya martifattee lafaa ka'uu qabdi haga humna qabnu kana soommanuu qabna guyyarraa maaltu nu daangeessa hayyama rabbii alamaatiin halkan kaanee dalagachuu qabna murannoo agartee uf agarsiisuu qabna shayxaan agartee nu taphatu kana diduu qabna duuba akkamitti dunyaaf yeroo argadhe ibaadaa rabbiitiif yeroo dhaba jettee lubbuu teetitti himuu qabda duuba akkamitti yeroo salaata rabbii dhabamti ka agartee dunyaa agartee ka dalagachuudhaaf yeroo argadhu akkamitti ibaadaa rabbiitiif yeroo dhaba jettee ufitti himuu qabda uf amansiisuu qabda murannoodhaan lafaa ka'uu qabda hin dandeetta wallaa rabbi si dandeessa yoo akkasii murattee lafaa kaa'e ji'uma tokko osoo agartee uf qabdee akkasii salaattee achi booda shayxaan illee hifatee sirraa ka'a kalaas raroo isaa guuratee si biraa kuta walit dhaabdee itti oofta achi booda homuse yoo dhiifteyyuu qalbiin tee ziqii isin argattu achi booda hin dandeettu dhiisuyyuu mi'aa salaata halkanii yoo baratte mi'aa qaraatii halkanii yoo baratte mi'aa du'aa'ii halkanii yoo baratte cubbuu bar qalbiin ammaan tan akkana walwal nama harkaa jettu tun guyyaa salaata keessatti mi'a halkan salaata of laala jarrabaame halkan yoo kaatee salaatte du'aa'iin ati kadhattu qalbii xuma'aniinaa ta agartee kushuu'a qabdu qalbii rabbi sodaa qabdu salaata gizee salaattu lubbuun tante ka amma gizee kaan osoo salaattu bakka biyya adda addaa si jirtu bakka adda addaa si deemtu qad jettee ziqii si qabdi bar waan salaattu san malee waan biraa yaaddu rabuma dubbate qur'aana keessatti kanaafuu duuba atillee agartee akkasitti itti dalagadhuuti itti fayyadamiiti laali duuba itti milkii barbaadi duuba akkasitti milkaa rabbii alamaa biratti akkanumatti miti yaa obboleewwan keenya kanuma dhiirri jannatatti hin seenne duuba hujiidhaan hujii akkasii sallaali waan keessa dabarteellee yaadadhu umriin kan kee herregii agartee haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabu ammuma kana of herregaa of laala duuba uma kana of herregaa of laala cubbuu an dalage moo khayrii an dalage tuyyuu caala jedhiite uma kana of madaali laali duuba in argatta amma yoo kalkuleet goote atuyyuu hujiin tante gaaf biyya jirtu gaaf biyya alaa jirtu gaaf magaalaa sanirraa magaalaa san dhayte gaaf achirraa achi dhayte gaaf achi turte bakka luyti kee ijjatte cufa keessatti khayrii dalayde moo sharrii dalayde uf laalimee to'adhu atu ufii himta duuba deebisaa lubbuuteettu siif kenna kanaaf duuba agartee akka saniin kalkuleet gootee yoo lafa keette awwarra kamii atuu agartee ka ufitti himuu dandeetta sammuun teessitti himuu dandeetti duuba yoo sirrin isin qabu bifa kanaan muradhaa lafaa ka'a marxifadhaa lafaa ka'a akkasiin malee agartee lubbuu tana hinjifatuu hin danda'an shayxaana kana hinjifatuu hin dandahan rabbiin irra nu haa oolchu duuba rabbi irra nu haa oolchu muradhaatti lafaa ka'a yaa obboleewwan keenya
rabbi nu haa milkeessu jettanii rabbi nu haa milkeessu rabbiin dandeettii qabu kanama milkeessu isa rabbi nu haa milkeessu duuba Usmaan bin Affaan seenaa isaatti isinii deebi'a hujiin Usmaanii duuba akkana ture yaa obboleewwan keenya Usmaan hirribaan hin himamu soommanaan himama salaataan himama duuba in soommanaa in salaata duuba ibaadaa godha akkasitti fuunduree rabbii isaa dhaqee milkaa'e Usmaan bin Affaan so addunyaa gubbaa jiru rabbii subhaanahu wa ta'ala fiizaa jannataa isaa kenna zan jannataa harka kaame Usmaani Allahu akbar kanaafuu martifannee lafaa haa kaanu warri akka Abu Hurayraa radiyallahu anhu mana isaa keessaa halkan osoo agartee kaa hin rafne osoo ibaadan mana isaa keessaa godhamtu laftitti bariitii jedhan Abu Hurayraan galgala akka ishaa irraa baheen agartee salaata leeylitis seena wayta inni agartee kaa halkan kana walakkaa gahee irraa gadi bu'u niitii isaattu lafaa ol dhaabbata jedhan halkan kana bakka sadii qoodanii halkan kana agartee qooda bakka sadii sayyoo inni irraa agartee kaa qooda fudhate achi booda niitii ol ka'aa jedhan niitiin isaa achi agartee kaa salaattee qooda agartee kaa lammaffaa sayyoo isiin fudhatte achi booda intala takka qaban intala takka ol ka'aa jedhan riwaayaa biraa keessatti kaadima isaati jedhan osoo akkatti ibaadan godhamu mana isaa keessaa osoo ibaadan agartee addan cinne lafti bariitii jedhan talal jette rabbiin mana keenna mana akkasii haa godhu yaa obboleewwan kiyya mana keenna mana akka Abu Hurayraadha rabbiin haa godhu irra hedduun keessan maatii horattan se'a warri maatii hin horatin illee maatii horatuuf deemtanii rabbiin mana keessan mana akkasii haa godhu mana ibaadan osoo keessaan cin kalaamni rabbii osoo keessatti qara'amu osoo salaanni rabbii keessatti salaatamu osoo rabbiif rukuu godhan osoo rabbiif sujuudan warra akkasitti dachiin itti bariitu irraa rabbiin mana keessan haa godhu yaa obboleewwan keenya fadli ajaa'ibaati kun rabbii yoo namaa kenne garuu Abu Hurayraan akkasii sun ka isin agartan sun gaafa du'u ni boo'e ka akkasitti ibaadaa dalagu sun Allahu akbar isaa dhibamee agartee ka lubbuun keessaa bahutti jirtu kanas sahaaban ol seenan isaa booyu kana ergan lima tabkii jedhanii maaliif bootta jedhanii yaa Abu Hurayraa takkaa nyaattee garaa keetitti hin quufne aga addunyaa gubbaa jirtu akka nu hin qotanne hin bocanne hin daldalanne hadiisa nabii kennaa waliin osoo gara galtu beeloyte rakkattee agartee sanuu nabii si nyaachisa garaa keetiif jecha nabii jala deemta hadiisa nabiitiif jecha nabii jala deemta takkaa waan addunyaan ittiin shaagalamte kana takkaa ati hin dalayne maaliif agartee bootta jedhanii milkisiif jira Hurayraa waan jedhe dhageettanii Allahu akbar لا أبكي لحب دنياكم ولكن أبكي لسفر بعيد لا زاد فيه كان جابان ريرادا الله أكبر جالل دنيا تيسانيتي بويو تنجرو ما دنيا كان مئويتو تاكنا بريدو تاكنا فكاتو تنرادو أجريتو غرانا نياتينا بوچسو تنجرتو جي مالي ريجاني ولكن لسفر بعيد لا زاد فيه إملتو فقوت ديمو التجرى إملتو سنيف سينكين كبو كان نبوچ ساجد أبو ريرا الله أكبر إملتو فقو ديما إملتو تكان ندر جراج إملتو سني بيتاني سنو بليوان نمني أفان أرومو بيكوان أنجل أكون إما كلاف سياتو imaltuu fagoo deemutti jira imaltuu fagoo saniif siinqiin qabu jedhe abbaan Hurayraadha imaltuun sun tamidu aakiraa bar ganda aakiraa deemu jira ganda aakiraa saniif siinqiin qabu yaa ganda aakiraatiif siinqii barbaachisa siinqiin ganda aakiraa maal waan amma dubbanne kan hojii Usmaan kana fa'a Qur'aana rabbii halkanirraa qara'anii buusuu kana fa'a kuni siinqii jedhama siinqii godhate Usmaan osoo lubbuun jiru halkanirraa dhaabbatanii buluu kana kuni siinqii jedhama siinqii ganda aakiraati ka addunyaati miti
kayriin isaan dalagan jihaanni isaan dalagan wanni isaan dalagan sun cufti kayrii jedhama sadaqaan isaan kennatan sun cufti kayrii jedhama duuba yaa obboleewwan keenya waan akkanaan nu eeggataati laaftutti hin laalinaa laaftutti hin fudhatinaati ay deemu jira guyyaan ka ati seenoytu ka ati homaa fiduu hin dandeenye wallaa in seenofta beekama rabbumat dubbate akka seenaan ganda san dhaqanii gandi ganda seenaati ganda dhaqee namni seenawu ganda namni dhaqee sheenawu ganda namni dhaqee nadaamawu yaa rabbi takkatti mana deebisi guyyaa namni jedhe akiraa jechuun yaa rabbi takkatti mana deebisi guyyaa namni jedhe waan jedhan ummanni osoo silaa agartee haasaa warra qabriidhaa ka rabbii nu dhageessisu taate waa warri qabrii keessa jiru amma jedhe nurraa dhoysee rabbiin silaa rabbi isaan dubbisee waan isaan dubbatan agartee rabbiin kan nu dhageessisu taate kajeellaa isaanii irraa silaanii ajaa'ibda suni maali suyuuda takka fa'a kajeelan suyuuda takka har'a agartee ka suyuuda takkaa miti suyuuda 100 takka yoo suyuudde eenyu si dhorka mirga qabda har'a dalagachuu dandeetta guyyaa mirgi siif hin jirre jira duuba yaa subhaanallah guyyaa namni takkatti ma yaa rabbi na deebisi duyda duuba deebi'eetiniin agartee ka sadaqadha waan irraa talisoome ka duraan irraa booda'aane ka duraan agartee ka homaa dantaa irraa dhabe san yeroo tiyya talafa fixe san yaa rabbiitti deebi'ee dalagadha takkatti mana deebisi jedhee warwaatanam jawaabni rabbii kennaa maali duuba an duraan baallama seene nama du'e duyda duuba deebisu jedha rabbii hin jirtu duuba duyda duuba deebisan rabbiin awwalatti nu himee hobbaase waan cufaa fixe akka isin gidee hin himanne jedhee qur'aana nu buuse akka isin gidee hin himanne jedhee nabiyyi nutti erge rabbii qawmii guutuu warra isin dura dabrillee guutuu isaanii akka namni achi dhaqee rakkoo hin himanne yaa rabbi takkatti manu deebisi osoo nabiyyi nutti hin ergin osoo waan takkan dhagayin nu azabda akka namni hin jenne rabbii waan silaa isaan jechuu deeman kan nuti jennu ka silaa aslitti sammuu ilma namaatiin dhufu kana guutuu waan afaanin si qabu rabbiin duratti buuse duuba qur'aana rabbii buuse qur'aanni kana malee waan biraan haasawu hadiisi nabii kennaa kana malee waan biraan haasawu seenaan asiin duratti dabre ka agartee qawmii nuuhii qawmii luuxii qawmii saalihii qawmii shu'eebii qawmii agartee muusaa isaa kuni guutuuwwan inni haasawu agartee ka waan kana rabbiin duraan dabarseetii gideen ati achi dhayxee himattu uzriin ati achi dhayxee himattu takkalleen hin jirtu kalaas beekiitumaan deemi homaa beekiitumaan garaa muradhuu deemi duuba garaa muradhuu deemi yoo dalagatte ammuma yoo ofii jallattellee ammuma duuba wanni biraan jiru duuba kanaafuu duuba waan ani isinii himu akka nama obboleessaa tokkotti akka nama nasiyaa namaa dhaamu tokkotti du'aa illee naa kadhaan illeen isinii kadhaa walii haa kadhannu rabbiin agartanii kaanu maraa haa milkeessu rabbi nu haa dammaysu hirriba kanarra ibaadaa tana rabbi nutti haa mi'eessu akka orma sahabatiin mi'eessisanitti lammata deebi'ee seenaa sahaabdotaa asirratti isin barsiisu jira seenaa sahaabdotaa kana wanni barataniif wanni biraa takkalleen keessan jirtu akka sahaabdichi sun gaariidha nama akkanaati jechaa callaa isarraa barachuun faayidaa nuun kennu duuba wanni faayidaa nuu kennu isatti hidhatu sunnaa nabii kennaa qabatu sunnaa agartanii sahaabdotaa kayrii isaanii san qabatu sahaballee isaan kararraa maqan jalan deemanii immoo sahaban nabii kennaa kararraa mayitu ijtihaada keessatti yoo ta'e malee duuba kanaafuu sahaabdicha tokko wanni barannuuf seenaa isaa inni nabii kenna irraa barate nabirraa qara'e duuba agartanii ka warra sanan isaanii nabitti galu akka isaa san ta'uudhaaf yaalu akka isaa sanitti dalagachuudhaaf yaalu malee seenaa isaa callaa barachuun nun fayyadu akka isaa san ta'uudhaaf akka inni itti qur'aana qara'e kana laal amma fakkeenya halkan irraa qara'aa bulaa jenna mee ati harkan irraa yoo qara'uu dadhabde iimaanni kan keessa laafuu laafaadha guyyama keessatti ji'arraa qur'aana buusuu dadhabdee ji'atti qur'aana buusuu hin dadhabin namni rabbii raafisee fi qur'aana qara'ee qomaa harkaa qabu ka ijaan beeku ka qomaan beeku isinii galee abbaan rabbiin laafisee fi achii asitti bulii 20tti bulii 15tti aga bulii 3tti ofirraa itti oofidu qur'aana rabbiitirraa hin taa'ina seenaa barannu kana cufa keessatti wanni fudhannu beekamaa ta'uu qaba salaata halkanii usmaan dhiiseen beeku jenna
mee akka Usmaan san halkanirraa dhaabbattee buluudhaaf imaanni keessin dandeessisu sin hayyamu halkanirraa raka'aa 3 yoo dandeette yoo sanii ol dandeette raka'aa 5 yoo sanii ol dandeette 7 yoo sanii ol dandeette 9 yoo sanii ol dandeette 11 sa'a takkaa miti daqiiqaa 30 fitte silaafuu quraana namni qomaa qabu zamana kanaan keessatti 500 illee ga'u agartiin suni suuraa xixiqqoo beeytu saniin agartee kaa walirra buufadhu sujuuda kee keessatti rabbi boo'i du'aa adda addaa hafazadhu sa'a tokko ol sittiin fudhatu sa'a agasiisan halkanirraa of qabuudhaaf yaali duuba ibaada waan Usmaan ittiin milkaa'e waan inni jannata ittiin argate atillee jannatuma san feena nu martu kana irratti xiyyeeffannaa godhaa duuba Usmaan ni sadaqata torbaanirraa guyyaa jum'aa cufa agartee gabra bilisoomsaa jenne irraa haftee akkas dalagutti hin jiru beeki Usmaan irraa haftee isa ka jedhullee dhabamu bara najjinaa minhu warra arraba akkasii rabbiin itti kenne rabbiin isin hin godhine warra arrabni isaa sahaabarraallee adaba hin qabne jira akka agartee orma shi'aadha agartanii ka halkanii guyyaa sahaaba nabii abaaranii zikrii godhan sahaaba arraba agartee sahaaba nabii arrabsanii zikrii godhan namni ganamarraa galgalarraa ka'e abbaa bakriitii fi agartee ka sahaabdota nuti dubbannu gaggaarii kana abaare jannata seena waliin jedhaniiti zikrii agartee silaa namni godhu isaan arraba sahaaba nabii kennaa godhan Allahu akbar najjinaa minhu eeggadhaa yaa obboleewwan eeggadhaa yeroo nan hayyamin malee silaa agartee kitaaba difaa'uun anis sahaabaa jedhu jira sahabarraa agartee difaa'a godhu sahabarraa deebisu silaa kitaaba san qaraana warra sahaaba nabii kennatitti afaan dhedheeratu jiru kan ormi shi'a kun bakka cufatti akkas hedduu rabbiin gad isin yaasee ganda isaanii duuddanii cufti keessan gaafiin keessan ammana isaanii dalagaa kunu akkana naan jedhanii akkami in beeka duuba agartee irra hedduun agartee dubartii teenya xalayyaate akka waan rabbiin ganda shi'a callaa qubsiiseeti subhaanallah uf eeggadha warra nama halaaku warra rabbi halaake ormi sun sahaaba nabii kennaa arrabsan baabakriitti arrabsan khaalid fa'a arrabsan subhaanallah mujrima guddaa jedhaniin mujrima guddaa jedhaniin duuba agartee khaalid bin waliid abbaa bakri illee akkas jedhaniin umar illee akkas jedhaniin usmaan illee yaa subhaanallah kanaafuu seenaa khaalid illee isinii waraabu jira yaa obboleewwan asumaan yaadadha liinkii isaas gubbaa isinii kaa'ee jira yuutuub gubbatti waraabu jira yoo rabbiin na dandeessee kaa warra fixu ta'ee fi yoo agartanii warra karatti muru taanee fi yoo agartee azalli biraanu muru illee sun qadara rabbiitti eegalle immoo khaalid agartee kaa duula 100 duule